Warri ODP'f ABO gidduutti akka bu'uuf labsii gumina abbootii gadaa kan labsan ta'us mootummaan ammas lola nurratti gaggeessaa jira jechuudhaan ajajaa waboo zoonii lixaa Kumsaa Dirribaa dubbatan. Maqaa Marroo jedhamuun kan beekaman obbo Kumsaan yakka adda addaa miseensonni waboo gama lixaa jiran geessisaniiru jedhan haalanii jiru. Kan dubbise Daawit Galmootii kunoo. Amajjii 22 bara 2019dha. Gumii abbootii gadaan kan hundaa'e koreen miseensa 71 qabu Ambootti murtee ka dabarse. Murteen kunis xiyyeeffannoon isaa waa'ee waraana bilisummaa Oromoo yoo ta'u qaamoleen lameenis lola akka dhaaban labsanii jiran. Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo gama lixaa kan ta'anii fi maqaa Marroo jedhamuun kan beekaman Kumsaa Dirribaa haala naannawa isaanii jiru akkasitti dubbatu. Haala amma deemamaa jiruu fi lolli deemaa jiru kana keessatti akkaataan itti isaaniin iyyuu nagaa amantaa goonee koottaa jechuu dandeenyu hin jiru yoo ofuma isaanii waa'ee nagaa isaanii irratti gaaffii yookaan wabii ofii ta'anii socho'an irraa kaase gama keenyaan sana gochuu hin dandeenyu. Maal jennaan guyyaarraa guyyaatti sochii jira, guyyaarraa guyyaatti adamoo jira, guyyaarraa guyyaatti wal waraansa jira waan ta'eef akkaataan itti isaan dubbisuu danda'amullee hin jiru jechuudha. Maal jennaan yerootti waraanni mandara hundatti nam'ee bakka kaleessa gadhiise nagaa jalaan dahatee qabachuu fi nama fixaa jiru keessatti namoota kana dubbisuu ni danda'ama jedhee namni yaadu jira jedhee yaadu isaaniyyuu immoo akkasittiin gadhi fuudhee si yaadu. Anis hanga ammaatti immoo hin taanes. Murtee koreen naga buustotaa Ambootti dabarse dhageessanii jirtu jedhee gaaffeen ture. Nuti beeki rakkoon keenyi guddaan isa kanaamu oduu ciccitee nu ga'u malee akka abbaa dhimmaatti labsii akkasii waa'ee keessan irratti baasnee murtii akkasii dabarsinee ka'ee nu ga'u hin qabnu bari akkaataa sanaan murtii akkamii fudhachuu dandeessaati. Quunnamtiin adda addaa haala citee jiru keessatti bilbila sitti cufanii ofii baafatanii haala ololattiin oofan irratti miidiyaarraa dhageenya malee qaama inni ilaallatutu jira jedhameetiniin akkaataa sanaan kan nu gahe hin jiru. Labsiin dhukaasa dhaabbateera. Dhawataa waraanni bilisummaa Oromoo furmaata itti kennamuu malu ni laannaa jedhame suni nuti waan nu fayyadeen qabu. Kadursiin fudhate garuu nu dhukaasa dhaabuu jennaan dhukaasa dhaabuudha. Ajajni nutti darbe dhukaasa dhaabne. Dhukaasa dhaabuun suni nu caalaa ammoo uummata Oromoo fedhii nagaan jiraachuu qabu. Adaraa hin dhukaasiinaa dhukaasni dhaabbateera. Waanuma jedhaniin illee furmaata xumuraa itti goonaa jedhe uummata waliin wal keessa jirra waan ta'eef waan uummanni jedhe dhageenya irra guddaayyuu inni kun guddoo gaaga'ama istiraateejii nutti fidee jechuudha. Sunis maali dhukaasni dhaabbate jennaan dhukaasa dhaabuudha karaarraa gorree fedhii akka loluu hin barbaanne agarsiisnee teenye. Inni kun waraanni humnaa ol lakkoofsaan iddoo akkasiirraa dhufe jechuullee hin dandeenye dhiha kanarra gadi dhangala'ee. Nama ajjeese godaansisee kuni dhugumaan nagaa buusuuf deemuu jirama moo hin galuu jechuudha. Baay'ee nama aarsaa nama hadheessallee saba kanallee bor bulchuuf deemu utuma dhiisneefiyyuu sabnuu akkaataatti isaanii bulu mala haadha hatan isaaniiyyuu. Gumiin abbootii gadaa koree araara buusu kan nama 71 of keessaa qabu hundeessee koreen kun araara buusuu irra jira. Adeemsa nagaa buusuu koree kanarraa komii qabdan qabdu gaaffii koo ittaanu ture. Tokko jalqabumarraa namoonni koree sana keessatti filamanii ofiituu jaarsa araaraa ta'uu miti araara ka barbaadantu jira. Tokko lammataa namoota naannoo irra waraanni bilisummaa Oromoo socho'u irra jirani abbootii gadaaf jaarrolee ta'an hirmaachisne komii guddaa qabu isaanii. Abbootii gadaa naannoon socho'uun irra jiru Wallagga Arfan gara Gujii gara Booranaa qaama dhimmi isaa ilaallatu keessatti hirmaanne hedduutu jira sun itti galuu qabaa jenna. Inni kaan araarri kuni ka gama tokko loogee yeroo badiin ta'u hin dubbanne. Yeroo araaraa dhukaasa dhaabaa jedhamee namni hundiyyuu bakka jirutti tasgabbaa'ee gidduu keessanitti akka nagaan bu'uu fi namni gaaffii qabu gaaffii isaa dhiyeeffatu waraanni bilisummaa Oromoos adamfamuu uummanni Oromoos adamfamuu dhiisee gaaffii isaa karaa nagaan isaa dhiyeeffatu jedhamnaan nuti achi keessaa sossoonee uummanni immoo dhumatutti maaliif kun ta'aa jedhanii hin dubbanne achirraa shakkii horannee jirra. Inni kaan yoo walitti haasa'uu taate. Walitti haasa'uu nagaa buusuu taate waraanni akkuma dhaabbatetti jira inni dhaabbate sun immoo bakka itti walitti socho'uu hin dandeenye tolfamuudha qaba. Hankanaachi eessa dhaabbadheen odeessuu danda'a akkamittiin odeessuu danda'a. Kanaaf waraanni mootummaan humnaa ol gadi bobbaasee jiru bakka itti tolfamuu qaba cancalamuu qaba gaafas wal haasa'uu dandeenya.
Akka ajajaa waraana bilisummaa Oromoo lixaa obbo Kumsaa yookaan Marrootti mootummaan Itoophiyaa fi Waboon bara dheeraaf warra dhiiga wal dhangalaasaa ture waan ta'anii fi nagaan lamaan isaanii gidduutti bu'uudhaa fi jidduu isaanii walamantummaan jiraachuu qabaa jedhu. Dhiyeenya kana keessa keessumaa waraanni bilisummaa Oromoo biyya keessa socho'u gargaarsa dhaabbata adda bilisummaa uummata Tigraay irraa argataa odeeffannoon jedhu dubbatamaati jira. Wanni kun dhugumaa gaaffii jedhuuf obbo Kumsaa yoo deebisan. Nama kofalchiisallee ammoo Oromoon sabni kun akkuma sitti qabeenya akkasiitoo qabu, humna akkasiitoo qabu, beekumsa akkasiitoo qabu, baay'ina hangana gahuu fi dachee bal'oo hanganaarra taa'ee gargaarsi inni saba hanganaarraa kadhatu tokkollee hin jirtu, hin jiraattullee, hin malullee. Yoommoo jira jetteeyyuu yaadde kun karaa biraa mootummaatu nu gargaara jechuudha. Akkasumattiin hubatamaa jechuudha. Qaamoleen hawaasaa hedduun yeroo ammaa kana keessattuu paartilee siyaasaa Oromoo lama jidduutti lolli hin barbaachisu yaada jedhu dubbatu. Maaliif waliigalteen dhibee jedhe gaaffeera. Yoomiyyuu taanaan saba kamiifiyyuu akkasumas uummata Oromoofuu lolli eenyumaafuu hin malu. Namni fedhiitiin ofii itti of galchee lola ofiif uumee lola keessatti hirmaatus hin jiru, jireenya isaa lolaan dabarsuu barbaadus hin jiru. Oromoo fi har'as miti, kaleessas miti, boris miti yoomiyyuu taanaan lolli hin maluufi. Har'as lola keessa ka jirru lolamnee nutti duulamee of ittisuuf jecha, lubbuu jiraachisuuf jecha, dandamannaaf jecha ka lolatti jirru malee eenyuufuu taanaan lolli yoomiyyuu hin malu. Oromoofis lolli hin malu, lola kana keessa ka jirru dirqamneetu. Gaaffiin xumura irratti obbo Kumsaa yookaan Marroo akkanaa deebisaniif gaaffee waa'ee akkawwan lixa Oromiyaa keessatti miseensota waraana bilisummaa Oromootiin raawwate jedhameeti. Mootummaan miseensonni waraana bilisummaa Oromoo lixa keessa socho'an gocha akka baankilee saamuu, namoota ajjeesuu, manneen hojii mootummaa barbadeessuu, aangawoota mootummaa fi poolisoota Oromiyaa ajjeesuu fi aggatuu keessatti hirmaataa turaniiru jedhee himata. Dhugumaan waraanni isin ajajdan kana raawwataniiru jennaan. Haala akkasii dalagna taanaan hawaasa kana keessa jiraachuun hin danda'amu. Ammoo waa tokkoon siima bakkoota jiran hundumaatti wanni waraana bilisummaa Oromoo fakkaatu akkaataa sanaan leenji'e. Sadarkaatti illee yeroo dhiyoo kana immoo rifeensa namni tolche yookaan ka Ingiliffaa wiigii jedhan kana mataatti kaa'atan sadarkaa sanatti tolfamee maqaa waraana bilisummaa Oromoon sossoo'u yakka baay'ee suukkanneessaa irraa dubbachuu si qaanessuu fi ulfaatu dalaganii inni sun immoo karooruma kanaan dura jedhamaa ture. Akkaataa sanaan waraana bilisummaa Oromoo hadheessuuni uummanni akka of keessaa baasu goona achi booddee diidatti rukunna jedhamu sana karoora sanatu adeemaa jira. Otoo hawaasa irratti kana dalaguu barbaanna ta'e waggaa lamaa olii fi caasaan mootummaa hundeennaa naannoo kana hin jiraanne nagaa buusnee abbootii amantaa, abbootii gadaa, jaarrolee biyyaa, qeerroo biyyaa, fillee akkaataa sanaan caasaa qaawwi uumame hundatti guunnee nagaa buusnee jiraataa turre. Mana baankii eegaatu turre. Saamicha iyyuu barbaachisu namni hin jiru, eegumsa iyyuu qabu, fe'annee yaa'uu dandeenya turre jechuudha. Waa'ee tarkaanfii humna raayyaa ittisa biyyaatiin miseensota waraana bilisummaa Oromoo irratti fudhatamaa jira jedhu ilaalchisee mootummaa irraa deebii argachuuf yaallee turre. Yaa ta'u malee koreen amma ajaja dabarsee waan jiruuf ibsa laachuu akka hin dandeenye aangawaan olaanaa mootummaa tokko VOA'f himanii jiran. Guyyaa gaafa araara buusus hoogganaan waajjira ODP Dr. Alamuu Simee humni raayyaa ittisa biyyaa godinaalee Oromiyaa bakka adda addaa irratti kabobba'ee jiru seera kabachiisuudhaaf akka ta'e himanii turan. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Naayiroobii. Kanarraa kanumaa nagaatti bulaa.